wobotii isin ga'e barri kun bara nagaa bara milkii bara bilisummaa fi bara injifannoo dhuunfaa ta'u jecha gaachana uummata Oromoo kan ta'e guyyaa seena qabeessa waraana bilisummaa Oromoo sababeeffachuun hawsoo waraana bilisummaa Oromoo DVD haaraa moggaasa alaabaa jedhu isiniif gumaachaniiru. Marree isinis DVD kana bitachuun waraana keessanii fi hawsoo waraana bilisummaa Oromoo jabeessuun gamanumaa dirqama Oromummaatti isiniin jecha michuu seenaa sagalee kiilooleedhaan alaabaa faarsaa. Serratni dunaa siifni wareegamaa siif jecha deebootu gongonko argamee mar'umaan kwaajitu beelanii waxalamee. Araarsoo Soolee abaawwan haalaanisu. Otoowwan Oromoo mubaasanii turree kerroon bilisummaa daandiirraa sun gorree urjiin bilisummaa karaa agarsiisu wabii uummata Oromoo baanaa lalisu wabii uummata Oromoo baanaa lalisu. Balloo fi gataanis dirree jiranirraa. Akkas jedhu saba Oromoo abaa'oo leessi Oromiyaa guutuutti ifiyyoo mul'isi saba fi barbaadu fuuldura isaa bu'ii konkursaa uummataa diina mataa. Dagaagaa seenaa duree abaa'ooti. Ejoro libanii fi diittaa Useenoo maal jedhu laata? Nama ulfina fachi wala rummaa siifidee taantummaa daattu gabrummaa jedha woboo ammiinaa dhanii ammas nan dubbadha dhufaayi nafuu naaf ubbadha jedha woboo. Balloo qamaan argine kana seensa argine argine hunda isaa argine hunduma argine kana kakee biraa akkumaan argamne kana kakee damee akkumaan argamne. Sooressaa guddataa fi muddee amiin maal namni jedhu. Pandemi nagarra jira, nagarra jira karsiisa hafuura shiba. Sooressaa guddataa goota dirree. Goota dirree kophoo qaamisa karaa dirree. Goota dirree kophoo qaamisa karaa dirree. DVD kana qonyaalee adda bilisummaa Oromoo addunyaarraa ni argatu. Marree oriijinaalii isaa bituudhaan waraana bilisummaa Oromoo hawsoo bilisummaa Oromoo jabeessuun dirqama Oromummaati. Abajjii 2018 gadaan gadaa tumura gabrummaati. Injifannoon kan uummata Oromooti.